أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. إن شاء الله كوني برنوتا كينيا كتاب التوحيد، وقلنا صدمي جهفا أكسم بابا صدمي جهفا باب ما جاء في الرياء. بابا جدنو كيس جر باب ما جاء بامن كن بابا وان نفيتي في الرياء، في تحريم الرياء. رياء حرامة أو كيست بابا وان نفيتي جتشو. أما قامنا فبان كتاب التوحيد كيس رياء قبو رياء تو شركي تقاد وان تأفي كناف dhufe jechu. Riyaa'iin kan jennu kuni hojuma wahii namni isa akka arguuf hojjechuu, digalee ebadu jihaada godhe jechuudhaaf, namni isa dhagahuudhaaf kanuma akkuma riyaa'ii kana sumaa'iin illee dhageettii barbaaduun namni beekaadhaa jedhuudhaaf qara'uu yookaan sagaleen isaa bareedaa jechuudhaaf qaraa'isuu qara'uu, namni na arguudhaaf salaatu, namni na arguudhaaf sadaqatu waan akkasii jechuu. Kanaaf رسول الله عليه الصلاة والسلام مال جدني من رأى الله به جد نمني قرسيفنا بالباده إساف قرسيس ربين، ومن سمع الله به نمني مودا قرسيفنا ورباده ربين إساف قرسيسا. ريائينغا حال بدو صفات منافق توتات، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى لا يراؤون الناس، ويتقر صلاة كأن هفتا كأنما قرسيفنا داف ولا يذكرون الله إلا قليلا. أكسي جتشو. أما قا واهي رياء دبتشو ديمنا ولما واهي باب رياء كان كيستي كان كاسنو إني تقفى حكمي ساتي رياءين شرك الأصغر شركي تكار رأي جتشو. مالي في المنما عبادات هاتي نما رب تئين حمله gara shirkii guddaallee gaafa gahu jira jedhan. Riyaa'iin gara shirkii guddaatti illee gaafa si geessu jira, irraa of eeggachuutu barbaachisaadha jechuudha. Inni lammaffaan hukmiin isaa maali? Riyaa'iin shirkii xiqqoodha jenna. Inni lammaffaan immoo hoo riyaa'iin kuni hukmi isaa hoo ibaadaan isaa sunoo digalee gaafa hojii salaatatti haa ta'u quraana qara'utti haa ta'u gaafa riyaa'iif kaatee ka salaatu taate akkaataa sadi. Inni tokkoffaani nama ibaadaa irratti ka'u nama agarsiifannaadhaaf aslumarraa namni haa garuu ka salaata fuula rabbii ittiin feene kan fuuluma rabbii gonkuma ittiin feene siigalee ol ka'u. Fuula rabbii ittiin feene salaa namnummaan na arguudhaaf salaatu namni na arguudhaaf soomanu abbaan soomane biyyi soomaneedhaaf ka soomanu jechuun kuni maali? Shirkii isa jennu san ibaadaan isaadhaa baaxila badduudha jechuudha. Tokko lammaffaan yeroo ol ka'u rabbumaaf jecha salaata waa hedduu keessatti dhufa riyaa'iin ga'an fakkeenyaaf salaatan fudhadhe malee salaatuma isaa kana keessatti yeroo dalqabaa ikhlaasuma rabbiitiif salaata seene eeganaa walakkaa salaataatti kaatee riyaa'ii wahii dhufa namni wayitti dhufnaa walakkaa kanatti itti dhufa siigalee yoonii fi ibaadaan sun walitti hin jirre awwalli hangi qulqullummaan salaatee sahiihaa akhirri si baaxilaa jedhan. Fakkeenyaaf namni tokko birrii 100 qaba sadaqaadhaaf qolleesse 50 mukhlisa rabbiif qulqulleessaa haala ta'een sadaqate 50 hafa keessatti riyaa'iidha. Ka duraa hukmiin si sahiha kan lammaffaa baaxila akkuma sana jedhan salaanninis digalee yookaan immoo yeroo tokko osoo isaa hin barbaadin irruma dhufti isuma hin barbaadin irra dhufuu barbaaddi
ofirraa deebisa jechuu. Fedhii isaatiin dhufne yeroo tokko tokko akkanumatti sirra dhufa. Gaafa akkasiidha kan ittiin niyyenne waan ta'eefi gaafa sana homaa rakkoo hin qabu jedhanii kan akkasiiti. وقول الله تعالى جتش ربي قلت إيت قل جد يا نبي محمد إنما أنا بشر أني بر المناماتي مثلكم أكما كيسني فكما كيسني نما نياتو نما دوكو نما رف نما فود نما جراتو كدو يوحى إلي كان نسيني من أدام تقف بيسيسة تغرقي يتقود مالي أنما إلهكم بر إلهين كيسني إله واحد كبر ممتوك فمن كان نمنته يرجو كاجيل لقاء ربه كن نمتي ربي إساء فليعمل هذا لك عملا صالحا هجيك الكل تئها هجتو فليعمل هجتو عملا صالحا هجي غاري هجتو هجي غاري خالصا صواب كل كان صواب ربي سات نيتاتي خالص أسي بكي كوني بكي شاهني رقا كينيا بكا كان الرافود النججو خالص كل كجن كوني وانفول ربي اتين نية مججو أنا في إنما الأعمال بالنيات نيادان شريعة رتي وانتي خالص كجن كلون جو كل هنتاني هو رياء اتي أجدي مججو ولا يشرك إن شرك سيسن بعبادة ربي عبادة ربي ساكيست عبادة ربي إسات كنديسين أحدا نمتك عبادة ربي ساكيستي إن كنديسين نمتك اللي إن كنديسين وما ساكيسا يجو كنافو عبادة ربي تكو قفاف تهو أكابا يجو ماشي. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ربي قلت إنجي حديث القدسي جدما حديث القدسي جتوني حديث القدسي جتون همتن ترنت فقاتا حديث نكاني حديث القدسي مال غراغرم ما نساء inni kuni lafziin isaa rasuula biraa yoo ta'u ma'anaan isaa rabbi biraahi jedhanii wallahu a'lam akkas garaagarummaan isaa hadiisni lafziinis ma'anaan isaa rasuula biraahi laakiin lafziin rasuula biraa yoo ta'e hiikkaa ma'anaan isaa immoo rabbi biraa kanatti dhufe jedhan qur'aan immoo lafziinis ma'anaanis rabbum biraa kan dhufe garaagarummaan hadiisa qudsiitii fi hadiisa kaaniitii fi hadiisa qur'aanaa kana jechuun قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء أني الردريس شريكني تجي تيجي أنا أغنى الشركاء أني الردريس أنا ما تجي الردريس شريكني تجي عن الشركي شركي را الردريس شريكني تي عن الشركي شركي را maaliif namni fakkeenya akkana jechuun maali akkana jechuuni gariin shariikanii fakkeenyaaf nama isatti shariikirraa gaafa ka'ee dureessa ta'e of gahaa ta'e nama biraarraa fakkeenyaaf namni lama wajjiniin jiran inni tokko irraa durummaa irraa dureessa ta'a nam tokko isaa wajjin fayyadamuu hin barbaanne akkastu jira miti ilma namaa keessatti ربي نمو أغنى الشركاء عن المشاركة اسم تفضيل جدا الجسيت أني أغنى الشركاء الردريس شريكني يعني المشاركة راججو نتشاركوا را الردريس شريكني من عمل عملا نمني هجته هجي وهي أشرك معي كانت كنديس ناوجين كان كنديس فيه عبا هجي سنة كيسة غيري نما برا كان ناوجين شرك سيسي تركته إسالين إيسا وشركه شركي سالين إيسا تركته وشركه إسا في شركي سالين نمن إيسا جد ولمانو
eegalee isaa fi shirkii isaallee nin dhiisa. Shirkii isaa jechuun maali? Kan itti fedhame hojii isaa kan inni isa keessatti rabbitti sharraksiise jechuu. Taraktahu isa nin dhiisa. Wa shirkahu shirkii isaallee jechuu. رواه مسلم عن أبي سعيد مرفوعا نبيتي أديسني ألفو أما هالتين ألا أخبركم ما إسنيف أديسو وجد بما هو أخوف وأن الرسودات ماتي إسا الرسودات ماتي عليكم سنرت عندي نبرت من المسيح الدجال فتنة مسيح الدجال الرا وأن الرسودات ماتي ما إسنيف موجد قلنا نجن بلا إيدوغا يا رسول الله يا أرجم ربي قال نجن الشرك الخفي شركي لوختا الشرك الخفي شركي لوختا إيسا سنة أجد الشرك الخفي شركي لوختا أما ستي شرك من لوختا كوني bakka lamatti ilaalla. Khafiyyii fi jaliyyii jira shirkiin. Shirkiin kun khafiyyii fi jaliyyiitu jira. Shirkii jaliyyii kan mul'ataa ka jennu waan jechaan ta'e nama rabbiin tahiniin kakatuu waan akkasii namaaf gadi godhatu. Khafiyyii jechuun waan qalbii keessatti ta'e akka riyaa'ii jechuun. Maaliif adda namaan bahu hin beekamu jechuudha. Ilmi namaa waan qalma namaa keessa jiru hin beeku. Laakiin rabbiin immoo waan qoma namaa keessa jiru kana kan itti of keessatti dhoksitee riyaa'ii godhuuf jirtu kana rabbiin yawma tubla saraa'ir guyyaa iccitiin hundinuu ol baafamtu. Falaa ya'lamu idhaa bu'thira maa fil qubuur wa hussila maa fis suduur. Kana rabbiin immoo ni beeka. Shirkii xixiqqoodhaa jedhe yaquumu rajulu gurbaan ni ka'aa ni dhaabbata. Fayusallii ni salaata. Fayuzayyinu salaatu salaata isaanii bareecha. لما يرى وانا ارجو من نظر رجل لالچ غربا وانا چلالي ارجو جروف نمتو اسلالو جرا خنا بريچي صلاتا شركي تقو خنا فتنة مسيح الدجال الرلي وان الرسودات ماتا ريائي رواه أحمد تو قباسي يججو أنا الرأو في قجوتو ورواجي سادا ريائي بسماعين وان أكان حجو بدورا شركيتكو صفة منافقكم مراه ربنا هاتك صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.